Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi taphattoota guyyaadha. Piraankii ajaa'ibaa dalaguudhaaf deema. Dheengadda piraankiin irratti dalagamee argitanii piraankii boombii bakka lama dafuu dalaguuf deemee duratti hayaattuu irratti obboleetti koora jechuudha. Isin irratti piraankii ajaa'ibaa qabadhee dhufe piraankii kana gadhumaa share like subscribe gochuun dhufaanaa bu'aa isin ammoo waa bituu suuqa deemteerti. Anadha aareetiin dhufe beektanii bakka dalagaa irra. Aara kana sirra bu'uuf ta'a. Akkasii gadhumaa daawwadha. Haa dhuftu. Aywa seena. Jechuun suuqii abeetni achi dura maal kararraa bittee ufta maaliif bira tartee ta'e dhufte? Waan nyaattu si kenna? Kun abeetni suuqii baay'ee zooreetiin hin jiru beekte? Sooreetiin dhufaa jiru. Abeeru. Suuqii madeemuun jaaladha ishee. Meeshaan immoo guyyaan dabala bismillah rahmaan rahim. Shaayii danfisa. Shaayii danfisa akka. Maal nyaatni deemtare kan? Maal ni jira? Waan nyaatu go'a qofa. Taa'ee waan nyaachuuf barbaadu lakki akkan waan jaalitii isii mata maali kan bilaan itti bilbiltee arrastuuf maal na waliin fuute? Sii mattii siin jedha booddee. Oon? Jaalitii. Maal sii godhe? Na bilbiltee arrabaa dhukkeen irraa kaaftee isitu na fuudhe naa gaafa jettee achi ka'ee dhufe maali silaa maal irraa? Uftiin erga waan biraa deemtee haroo maal hin arrabsine? Moo of maalitti ergita? Lakki na arrabsitee akkanatti waan namni naan hin jenne naan jettee na biraa deemtee. Rakkoon keessan kanama. Maali yoomisiyyuu wantuma walitti haasofnee iyyuu hin qabnu. Jechuun haasawuma nagaa malee nagauma na biraa deemte. Ati maal irraa qabdu sirna waliin fuute barana ta'u. Birrii kiyya gannaqeetiin dhagee fuudhee barri isin qo'e maal irraa gadi hin teenne. Kalaas mana taatu dheengadda naa dhiisi jettee waan baajee kan kee jedhee si dhiise kalaas nama kiyyatti illee nagaan hin jiraatu. Qo'aa jiruu keessaniif mana maaltu fide tokko lammaffaa maal isin jedhan? Jechuun akkana naan jettee waan namni naan hin jedhe dhuftee arrabaan asitti balbala keenya arrabsitee na biraa deemtee si gaafa dhedheetiin achii ka'ee dhufe maal Egaa amma isin si ergiteetiin jette ati amma maal ana maal na goofuuf ture naa lolu fufte? Jechuun maalolli si godhu maaltu jira waan si godhu maal qabaa miti. Ani si gaafachuuf achii ka'ee dhufe maal rakkoon hedduu keessan jiru maal isiin haadha ilmaaniiti ilmaantii waliin halkanii guyyaa bubeettee xaartee guddisuu jirti. Maaliif hundiif naa jiraattu maal irraa gadi hin ta'e? Isinumaa kalaas qeema tanaa diigadheetiin ofirraa biyya biraatti deemaa yoo qabke isinumaa qeema tanaa gadhiisuu qaban. Kalaas qoy maal siin jette? Garummaan jiraannu hin jiru kalaas isiniif jecha gadhiifnaa jiru biyyuma tanaa iyyuu. Maal siin Garna deemu sin jalaa nagaan baanu garna deemu sin jalaa nagaan baanu. Inde ani yoo rakkoo biraa qabaattan isintu beeka. Ani jechuun isii tanaanuu akka yeroo baay'ee walitti nuu dhufne hin beekta. Maal goynaan jettu moo kanaan daddabartan immoo? Idumaayyu manumaa fuutu manaayyuu waa'ee manaatu duraan ishis erga ta'uun oolu. Jechuun aara naggo'atte malee duraan nagauma qabdi maali inni isin haasaa jirtan? Isin waan dubbatanii miti. Isin dhuguruun deemina anatu bakka ufee deebi'a malee isin dhugurittuu deemina. Maalinni akkana maalinni isin indee namarra ganteettu maal isii goye anaaf isii maaltu waliin gahe anaaf isii wanti hunduu wal adda. Ishii waan takka anaaf isii walitti fiddu takka illee. Akkami waan akkanaa jettaan ati inni si dhiiseetiin tabiraa sirra fuudhuuf deemanaan jettee. Laa ilaha illa. Ani wanta akkana hin beeku. Wanti akkana illee hin jennee. Ani wanti isiif ja'uuf illee maaltu nagaye. Yoo fuutee jette hoolatti illee fuudhe suni yaada keetiif ka isiif malee ana nannaqu wanti keessan nannaqu beekte jechuun ani maal isaa bakamiin. Bultii namaa maal hiddanii? Ana narraa bora isinuu mee namarraa gattaa namaan jettanii
isin odoo namarraa gatteettanii garuu an akkasitti yaa. Sirra fuudheemaa sirra dhalaa biraa janajjanaa akkana ta'u jira. Ajjettare Naan jettee ati janajjana jirta. jettee mana keessa yoo hangaru ibiddi akkonnaa kan ol bobaasu. Hooyi ibidda keessa naamsa ofirraa malee ani keessa hin jiru. Anuma jala ibiddeedu kan akkami ta'an goleesaan kennu. Ani yoo rakkoo narraa qabaattan narraa haa abattu isillee atilee narraa waa. Inumaa nattuu dhufina bakka isinitti dhufu wanti biraa maaliif? Maali isin dhufu? Maali nuree isin akkana taataniif maali namarraa hootas gabbooftaniif hin jettan? Maali si goe anummaa maali si goe jaartii teetiif jecha ana obboleettii teeti ishee jaartii teetu si caala ijoollee teetiti rakkoo hin qabu garuu jechuu anillee jiruu dhuunfaa kiyyaa jiraadhu narraa gadi ta'a. Kanuma qofa malee wanni immoo isiin ibidda qabsiisti jaartii teetu yeroo mara namaaf nama dhibbuusuuf ta'a. Filiis narraa goraa bakka ani jiruu kiyya jiraataa jira. Oma isi wanti onnoo jeen jiru. Namni mana akkasiitu dachii kana gubbaa hin jiru. Miskiina nama nagaati dubbii namaa. Ati sinallee jaartii teetiin maal jetta? Miskiinuma jetta. Oolu sikkiin diree ana. Dubbii fuutee olii gadi hin deemtu waan isiin jette waan walitti haasofta waan itti haasofte takka takka natti hima. Waan biraa haasa biraa nama haasofte. Ani homaa itti haasofne maal taate? Ani isitti maal haasaa atoo akkanumatti yaadame anummaan isitti maal haasaa jettee yaadda. Ammaal beeka yoo isii fuutu ani biyya kana jiraa? Akkasi itti ol fuutan anatu beeka. Anatu itti fuudhuuf deema anatu dhala harkaa qabaa fi anatu maali? Sila fooyyee akka ijoollee shaaraa leenjisitee biraa deemtu barbaadda. Inuu waanuma akkanattu wanuma akkanaatu hin jenneen sin ajaa'ibu wanuma akkanaatu osoo jedheen iyyuu baay'ee natti tola hin jenneen ani immoo maaltu jiru hambaa keessa maaltu nagalche. Please jammer ana jiru hambaa keessa maaltu nagalche. Isiin nama soba dubbatu miti takka dubbiin soba afaan isii irraa takka guyyaa takka. Ana soba jechuudha. Simatu soba. Simatu soba. Ana buleetiin teessoo. Allah islaamu gatti qaate waan biraatiin malee asii sirra deemaa yookaan. Kijiba goota. Waan haasofte. Jaartii teetiin yoo akkanatti adamsitti qophii salphatu qophii dhagahamu. Maaltu dhagahamu? Bari jireenya kiyyaa jireenya kee taate ani maal jireenya keessa maaltu nagalcheetiin hin jedhe akkamitti akkana naan jettan deetti qo'isii yaaddu. Jireenya kee kanaaf illee lubbu akka isin irratti kuftanii irratti wannaa jechuudha. Maal naa gootan? Maaluma naa gootan? Wanti ati naa gootan tokko hin jirtu. Firaanki berpatu pakai tangan oh malah bocil miskina bocil kalas sing boy perang ke serat dalag perang gimana perang di guyun arat dalag lo mat si bocil sede kalah di fam perang kena dalag dah menjiru ke ambal ke seman ko kamera ila gulu asma tahu jelas si bocil ati asma tille jangan agar tu kemana buah cuma ada pesigur cuma kan ini tiba perang kita perang tinggal depan dalag di sana kan kalian akan ditanya hak isin najalat anu baru isin amannya fi hak najalat lalu fi kale isin injeeshi inna ngona kana ni damu jatti wali tille dubbi akana baadhaan qabnu beekte ati amma kanaaf daawwattoota keetii ati garuu yaartii ta'e hin jaallatta obboleettii ta'e hin dadhabde rabbi hordoftoota kee laala isin warri dhiiraa hundumtuu warri dubarta taazaba obboleessi keessan abadan hin amanina wanniitii fuudheetiin hin jee niitii maan niitiin maantu ne abbaa kana waan ta'e piraankii dhiingadala irraa kafalte jedhee irri badha baatu keessatti piraankii kana yoom badha hojii dalagaa gatee nu bayaa rabbi hojii amma remmoo maal goota qaamanuuf waan bilbilii lakki arra nama dhukkubsa haa gonno jetti jabee haga jarjartee boochisuu barbaadde hun tiivi malee hin cufu wayikiyya wayi dalagu dhiis aaneetti ilaalamnu piraankii sun irratti dhabisiin walakkaa sa'aatiiti ol ani si mulaalu bar maal namni kanaan nama mataala yoo piraankii nama godha waan akkanaatiif piraankii nama godha waan kalas
Jaartite walaa kan hawa beekte jitna art video kun gadi dhiifa. Gadi dhiifa. Maaliif gadi dhiisu? Amma gadi dhiisu. Gadi dhiisu. Jechuun awwa kana beekte hin jette. Waliin asuftaniiti. Beekti sibiila ka Firaanki neni jire. Firaanki beekti garuu. Daawwattoota kiyya argitan Firaanki dhengadda guyyaa lama guyyaa sadi dura Firaanki hagas ga'u sun irratti dalagame arra feetiin irraa kafa. Rookillee akkanumatti natti na arrabsaa jira natti ma'iyyaa akkanumatti maali natti kan daannu baaftee irra hojjetaa turte naan jechuun. Daawwattoota keenya kabajamu yoo isinitti illee toluu baate ijumaan laalaati koomentii nu barreessaa bira dhufa. Kana ol waan biraa. Maal sheer sadarkaabii maal yoo dalagaaf yoo namni hojii qabaa yoo hojiidhaaf isinitti toluu baate sa'aatii ilaaltan dhabdan sa'aatii yeroo argattan irra laayikii sheerii sabiskiraayipii gochuun mee nu jajjabeessaa koomentii nu barreessaa maaltu akka sirraa'uu qabu waan nu gorsaa nu gorsi keessan nuuf gaarii waan ta'eef akkasii nagaa naa ta'a fayyadamu. Situ aaraa wannaa namuu fachiifte. Amma dhiiftee miti humnaa ilaa jettee kalaas naa dhiiftee nagaa jiraadha fayyaa ta'a. Nama aarsi dara.